warri faranjoota biyyi gamtoomaniin warra musliimaa maaliif tuffatanii mee hangam qorattee sababni maalinni nutu duubatti hafee barnoota kanaani. Teknooloojiin keenya quraana fi hadiisaa wanti barbaadamu achuma keeciisaa yaadaf qalbii teessan diinii xas deebisaa yahudaa hordofuu kana nurraa dhiisaa. Yaa ummata islaamaa xiqqaa fi guddaanii diin keenya haa barru ka'aa tokkummaanii diin keenya haa barru ka'aa tokkummaanii. Roobiin bishaan keessaa dheebuudhaaf arganaa osoo diinii qabnu ormamaaf hawwinaa milkaa'uu yoo feete kunuuti qur'aanaa seera jiruu teennaa milkiidhaan wal faana. Yoomiyyuu moodarnii seera ammayyaawaa seera jiruu teennaa hundaafuu mijaawaa wal nama caalchisu hunduu wal qixxaawaa kan isa qabate waa hundaan milkaawaa. Dastuura aalamaa yoomuu hin shaaramne rabbitu nuuf laate seera hin jijjiiramne kan isa hordofee kararraa hin dabne waa hundaaf nu tolaa kanaaf badhaafamne.